Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii as taasisu hundinuu nageenyi badhaadhaa isin jechaa viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Har'a barnoota YouTube chaanaalii viidiyoo akka malee bareedduu tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon keenyaas yeroo YouTube chaanaalii banannee sab yookiin subscribe waliif goonu subscriberii kamtu subscribii nurraa deeffatee akkamitti beekuu dandeenya gaafii jetturra dhaabbachuudhaaniin warra subscribe nurraa deeffate akkamitti akka baruu dandeenyuu fi akkamiin akka wanta kana firraa furmaata itti godhachuu dandeenyu qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Walumaan gara viidiyootti seenaa osoo viidiyootti hin seenin dura warri as YouTube subscribe hin godhin subscribe akkanaa gootan isin gaafachaa. Walumaan gama viidiyootti seenaa viidiyoo amma YouTube chaanaalii hijaa baniitiin jira. Achumarraan gama harka mirgaarra dhufuudhaan iddoo maqaan chaanaalii hijaarra jiru irratti kilik godhuudhaan bika your channel jetteetti aantutti our YouTube studio jira. YouTube studio irratti kilik godhuudhaan step itti aantu laaltaa jechuudha. Step itti aantu akkanatti see dhufa dashboard jira jalqabumarraa your channel jira dashboardii jalatti gama harka mirgaarra dhufuudhaan gata harkifachuudhaan namni eenyutu subscribe nu godhee unsubscribe deebi'ee nu godhee hajuu laallaa jechuudha. Gama dhumaarratti akkanatti oguu gata harkifatteen boodatti recent subscriber jira. Recent subscriberiin nama dhiheenyatti subscribe si godhee jechuudha. Recent subscribe kana jala dhufuudhaan nama sadii listii siif ka'a itti aansee eega nama sadii listii si kaa'ee booda see all sinjaa see all irra kilik godhuudhaan akkanatti subscribers jee dhufa. Subscribers iddoo joona dhufuudhaan namoota subscribe godhee deebi'ee unsubscribe godhuudhaan sirraa deeffate arkuu dandeessaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhufu action jira. Actionii kana jalatti godhuu waajjii tiyuu yoo hun subscribe erga na godhee unsubscribe na godhee jira jechuudha. Irraa deeffatee jira. Rammee tiyuu at hajuu kun ammoo subscriber hiyya iddoo tana gaa iddoon itti namni eenyu subscribe na godhate eenyutu unsubscribe deebi'ee narraa kaafate. Egaa YouTube chaanaalii wanni banataniif namni itti hojjechuu fi waa hedduutu jira. Challenge adda addaa jira. Challenge kana keessatti subscribe fi unsubscribe wal godhuun ni jira jechuudha. Challenge kana keessaa isa tokko yeroo kanatti agarsiisu kana dhugumaan namni kun subscribe na godhee narraa kaafate moo YouTubein ofiif narraa kaasee kan jiru adda baafachuun dirqamata. Yeroo tokko YouTubein sabtu sabjii namni anugaan asii subscribe namaaf godhu nama biraatiif deebisuu ni danda'a. San sirraa kaasuu danda'a namni. YouTubein algoritmii mataa isaatiin kan qabu jira. Ifiif sirraa kaasa YouTubein. Sabtu sabii isaa 24 keessatti walii deddeebisuun hin danda'amu. Sabtu sabiin kan sirraa deebi'u yeroonii fi namni osoo hin beekin iimeela tokkoon sabtu sab waliif godhan sirraa deebi'uu danda'a. Sirraa YouTubein matammaan isaa sirraa deebisa. Sanii fi kan addaan baafachuu qabdu asirratti kilik godhuudhaan namni kun akkanatti amma fakkeenyaaf waan subscribe godheefiitiin jira garuu inni narraa kaasee jira YouTubeidha malee isaa miti. Abbaan ofiif deebi'ee unsubscribe sirraan kaasu. Saniifuu warri kanatti mul'atu kun warra karaa lamaa jira ammaas keessatti. Warri efiin sirraa kaasuus ni jira. Warri YouTube chaanaaliin YouTubein mataansaa ofiif algoritmiidhaan kaasuu jira. Kana waa lameen kan jiru jechuudha. Saniifuu warri YouTubein ofiif sirraa kaasu subscribe yeroo waliif gootan turtanii sa'a 24 booda
viidiyoo walii daawwattanii view gootanii komentii irratti waliif barreessitanii minimum viidiyoo nama tokko yeroo laaltu daqiiqa 3 ol laaluu qabda viidicha daqiiqa 3 ol laaluu qabda takka. Inni lammaffaa komentii irratti waliif barreessuun dirqama ta'a. Dirqama komentii irratti komentii waliif godhuu qabda. Komentii waliif barreessuu qabda. Daqiiqa 3 hanga 5 viidiyoo erga daawwatteen boodatti waliif barreessuun dirqama ta'a. Isa kana. Sanii achiin boodatti subscribe'n siif ta'a. Namni subscribe si godhe saniis sirraan kaasu YouTube'ni. Kan immoo abbaan firraa kaasu karaa nama isin garsiisa. Kanaan dhuftanii as keessaan firraa baruu dandeessan. Kan amma abbaan sirraa kaasuu fi ofii firraa kaasuu akkanatti viidicha erga laalteen boodatti kanii fi komentii namaaf gootu. Komentii wayii ni barreessitaaf komentii man barbaadde haa ta'u. Kana ta'uudhaan viidichi subscriberichi akkasii taa'u goota. Warra ofii firraa kaasu immoo action iddoo itti tana dhufuudhaan subscribe godhee warra unsubscribe si godhe amma inni humna irraa hin qabne ramme qayyuuni YouTube'is ta'e abbaanis kaasuu danda'a garuu hin kaane akkanatti jira jechuudha. Warra subscribe nu godhanii deebi'anii unsubscribe si godhan akkanaan baruu dandeessa. Kana viidiyoon keenya irraa namaan yeroo itti aantu walitti deebinutti nagaan tura. Warri channel ini subscribe godhin subscribe kan godhan isin gaafachaa yeroo gaarii.